Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka dhiifamaaf tolummaa isaatti hanga isaa kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaan jedhu hundumaa kan galateeffamu qulqulluu fi ulfaataa kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa koorsii dubbii Kiristoosiin guyyaa darbee boqonnaa 5ffaa jalqabuudhaan kutaa 1ffaa barannee akka dhaabbanne ni yaadattu. Egaan gara guyyaa irraatti darbuudhaaf guyyaa darbee kan baranne boqonnaa 5ffaa akka eegallee mata dureen boqonnaa 5ffaa immoo sababoota hojiiwwan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara foonummaa kan jedhan ta'uusaa ilaalle seensaa barumsa kanaadha kan ilaalle boqonnaawwan darbaniin maal akka baranne boqonnaa kanaan immoo maal barachuudhaaf akka jirru keessumattiyyuu waa'ee gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dubbii Kiristoos bakka lamatti qooduudhaan kan jalqaba barachaa kan turre. Dubbii Kiristoos maalummaa isaatti yookiin immoo amalummaa isaatti kan xiyyeeffatu kan jedhu waa'ee waaqummaa isaa ilma waaqayyoo ta'uusaa al tokkotti namas waaqas ta'uusaa jecha waaqayyoo ta'uusaa walumaagalatti amalummaa isaa kan ta'an isaan duukaa kanneen wal qabatanidha barachaa kan ture boqonnaawwan darbaniin. Boqonnaa kanaan jalqabne immoo hojiiwwan isaatti kan xiyyeeffatu yaa foon uffatee kan dhufe ilmi waaqayyoo. Hojiiwwan raatotti xiyyeeffachuudhaan dubbii Kiristoos kan jedhu boqonnaa kanaan akka barannu isaan kanadha ibsinee seensa isaadhaan kan dhaabbanne jechuudha. Guyyaa har'aa immoo akka fedha waaqayyootti kan barannu boqonnaa 5ffaa kutaa 2ffaa jechuudha. Bara foonummaa gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan jedhudha kan ta'u. Abbaan icciitii akkuma yeroowwan darbee har'as nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan bara foonummaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan jennu barumsa kanaan ni ibsina jechuudha. Maaliidhaaf gara fuuldaatti barachuudhaaf kan jirru hojiiwwan bara foonummaa kanneen jedhaman kallattii kamiitiin ilaalamu kan jedhu waan ta'eedhaaf. Hojiiwwan bara foonummaa kan jedhan kana ilaaluu keenyaan dura barri foonummaa mataan isaa kamidha kan jedhu beekuu qabnaa jechuudha. Kanaaf kutaa kanaan kana akka barannuudhaaf barbaachiseera jechuudha. Hiikkaan isaa salphaadhumatti kanadha bara foonummaa jechuun barri foonummaa yeroo wanitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'e irraa kaasee hanga du'aa ka'uusaatti kan jiru kan ibsudha. Hiikkaan isaa kanadha bara foonummaa jechuun. Yerootti gooftaan keenyaa fayyisaan Yesuus Kiristoos nama ta'e irraa kaasee hanga du'aa ka'uusaatti kan jiru yeroowwan kun maal jedhamu yeroo foonummaa jedhamuudhaan ibsamu. Egaan ilmi waaqayyoo gadameessa Dubroo keessatti foon waliin tawaahidoo yeroo raawwate dursee yeroon jiru yeroo tawaahidoo duraa jedhama. Tawaahidoo dura ilmi waaqayyoo foon gadameessa Dubroo keessatti buluudhaan namaarraa foon fudhatee nama ta'uusaadhaan dursee kan jiru yeroo tawaahidoodhaan duraa jedhama. Tawaahidoo kanaa booda hanga du'aa ka'uusaatti kan jiru immoo bara foonummaa jedhama. Nama ta'ee erga sanaatii dachee deddeebi'ee fannootti dubbii fayyinaa raawwate. Isaan kun yeroowwan kun jiran kun hundumtuu maal jedhamu bara foonummaa jedhamuudhaan beekamu jechuudha.
Egaan yeroo kanatti ilmi waaqayyoo foon uffatee dhala namaa fayyisuudhaaf kan dhufe waan ta'eedhaaf wantoota baay'ee sababa fayyina dhala namaadhaaf kan inni itti raawwatedha. Dhala namaa fooniif lubbuudhaan fayyisuudhaaf waan dhufeedhaaf ilmi waaqayyoo wantoota baay'ee sababa maalidhaa? Sababa fayyina dhala namaadhaaf yeroo inni itti raawwatedha. Yeroon kam? Barri foonummaa kuni jechuudha. Kan jalqabaa dubroorraa ni dhalate. Akkuma daa'immaatti suuta guddachuudhaan umurii isaa waggaa 30ffaatti laga Yordaanositti harka garbicha isaa kan ta'e harka Yohaannisitti ni cuuphame. Kun bara foonummaa keessa kan raawwatedha. Itti aansuudhaan gara gadaamii Qorontos deemee guyyaa 40 fi halkan 40 ni soomee diiyaabiloosiin qoramee qormaatilee dhalli namaa ittiin kufan sadan dhala namaarraa ni kaasee kanuma ergamoonni tajaajilaaf dhufan jedha kitaabni qulqulluun. Kunis maal jechuudha? Ergamoonni Kiristoositti tajaajilaaf dhufan kan jedhu yaa bakka namaa dhala namaa fayyisuudhaaf raawwachaa jira waan ta'eedhaaf gara fuulduraatti ni baranna. Fayyina dhala namaadhaaf kan hundumaa raawwachaa waan jiruudhaaf maal jedha? Fakkeenyummaadhaaf isinis yoo mo'attan ergamoonni gara keessanitti ni dhufu kan jedhu ibsuudhaaf. Diiyaabiloos yoo mo'attan qoramtan yoo mo'attan ergamoonni keessatti ni dhiyaatu kan jedhuudhaaf fakkeenyummaadhaaf kan raawwateera. Kana booda naannee barsiisuu eegalee mootummaa waaqayyoo mucummaa sillaaseedhaan kennamuudhaaf dhiyaatteetti gaabbii galaa jedhee duuka bu'oota isaa filatee isaan waliin deddeebi'ee ni nyaatee ni dhugee ni dadhabee ni rafee ni kadhatee kamisa galgala dhiigaaf foon isaa duuka bu'oota isaadhaaf ni kennee qabamuudhaaf yoo jettus immoo cimsee kadhatee waa'ee Phexrosiidhaafis ni kadhate. Kana booda ni qabame ni fannifame. Fannoottis maal jedhee waaqa koo maaliif na dhiiste jechuudhaan kadhate. Isaan kun hojiiwwan kun hundumtuu hojiiwwan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara foonummaa jedhamuudhaan beekamu. Amma kun gabaabsinee kan kaasnedha. Kitaaba qulqulluu wangeelaa akkasumas kitaabilee mana kiristaanaa keenyaa waa'ee ilma waaqayyoo kanneen dubbatan kan irratti bal'inaan samanii kanneen jiran kana ilmi waaqayyoo gooftaan keenya gadameessa dubroo keessatti tawaahidoon ergaa nama ta'ee booda hanga du'aa ka'uusaatti kanneen jiran kun hundumtuu maal jedhamu? Hojiiwwan bara foonummaa jedhamu. Hojiin bara kan keessa raawwate nama ta'ee deddeebi'ee hojiin raawwate kun hundumtuu hojiiwwan bara foonummaa jedhamuudhaan beekamu jechaadha. Waa'ee hojiiwwan bara foonummaa kanaa kitaabni qulqulluun akkas jechuudhaan dubbata. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota Ibrootaa kan ergee boqonnaa 5:7 irratti innis kan jedhame Kiristoos gooftaa keenya jechuudha. Innis yeroo foonummaa isaatti gara isa du'arraa isa oolchuu danda'utti sagalee guddaadhaan kadhata dhiyeesse jechuudhaan dubbata. Innis eenyu? Kiristoos. Yeroo maalii? Yeroo foonummaa isaatti. Yeroo foonummaa isaa kan jedhamu kun nama ta'ee foon keenya uffatee fayyina dhala namaa raawwachuudhaaf deddeebi'aa yeroo turetti. Yeroo sanatti maal godhee? Gara du'arraa isa oolchuu danda'utti sagalee guddaadhaan kadhata dhiyeesse jechuudhaan dubbata. Innaa yeroo foonummaa isaa kan jedhu kun yeroowwan kana kan agarsiisudha. Yeroowwan kam? Yeroo itti ilmi waaqayyoo foon keenya uffatee fayyina dhala namaa raawwachuudhaaf Addaam lammaffaa ta'ee akka Addaamitti deddeebi'aa yeroo inni ture kanatti. Yeroo kanatti maal godhe? Kadhata dhiyeesse. Waa'ee kadhataa gara fuulduraatti ni ilaalla. Kadhata dhiyeesse jee kadheesse. Kadhanni kun nama ta'eera waan ta'eedhaaf. Fayyina Addaam raawwachaa jira waan ta'eedhaaf kadhata bakka Addaam bu'ee kadhata dhiyeesse. Innaa hojiiwwan kun hundumtuu egaa isaan amma tarreessine kun keessumattuu hubachuu kan qabnu bulaawwan keenya amma kanneen tarreessine kunii fi kitaabileen qulqullaa'an qabatanii kan isaan jiran. Fakkeenyaaf kan akkamii dhalatee diiyaabiloosiin qoramuunsaa, soomuunsaa, nama duukaa deddeebi'ee dadhabuunsaa, nyaachuunsaa, dhuguunsaa, rafuunsaa, kadhachuunsaa isaan kun hundumtuu hanga du'aa ka'uusaa qofaatti kan isaaf dubbatamanidha. Maaliif? Yeroon kun ispeeshaalii ilmi waaqayyoo foon namaa uffatee fayyina dhala namaa raawwachuudhaaf Addaam lammaffaa ta'e yeroon itti deddeebi'e waan ta'eedhaaf yeroon du'aa ka'uusaadhaa booda jiru isaan kun hundumtuu isaaf hin dubbatamanii hanga du'aa ka'uusaa qofaattidha. Bara foonummaa isaa keessa qofa kan isaaf dubbatame malee erga inni du'aa ka'ee booda kan isaaf dubbataman miti. Kiristoos ilmi waaqayyoo guyyaa har'aa akka yeroo Phexrosii fi Maatiyuus fa'aa isaan kaan duukaa deddeebi'aa ture akka isaan duukaa taa'ee nyaata guyyaarra taa'ee nyaatu akka isaan dadhabee guyyaarraa hin dadhabu akka yeroo sana rafe guyyaa har'aa hin rafu akka yeroo sana isaan gidduu dhaabbatee kadhate
guyyaa har'aa hin kadhatu. Akka yeroo sana diiyaabiloosiin qoramee isaan kan raawwate kan hundumaa guyyaa irraa isaan kun hundumtuu du'aa ka'uusaadhaa booda hin jiran. Kun hundumtuu raawwateera jechuudha. Kanaafidha tokkos wangeela Yohaannis boqonnaa 19:30 gaafa laallu kan xumuraa jecha isaa xumuraa fannoo irratti sa'aatii 3 fannoo irra taa'etti Kiristoos jechoota meeqa dubbate? Jechoota 7 dubbate. Keessaa kan xumuraa maal jetti? Ni raawwate jechuudhaan dubbate. Ni raawwate kan jettu kun tokkos maal jechuudha? Yeroon itti ilmi waaqayyoo kun foon namaa uffatee Addaam lammaffaa ta'uudhaan wanta dhalli namaa raawwate hundumaa sababbiidha namaadhaaf raawwatee namni kan deebi'aa ture kun yeroon kun maal ta'e? Ni raawwate. Barri foonummaa ni raawwate. Ni dhaabbate jechuusaa tokkos. Kan nama kaasne kun hundumtuu du'aa ka'uusaadhaa booda isaaf maal hin taane? Isaan isaaf hin dubbatamanii jechuudha. Egaa walumaa galatti gooftaan keenya hojiin hangafannoo isaatti raawwate kun salphaadhumatti hiikkaan isaa yookiin hojiiwwan kun hojii maal jedhamu? Hojii araarsummaa jedhamu. Araarsummaa. Dhala namaaf beenyaa ta'e ilmi waaqayyoo dhala namaadhaaf waaqayyoon dhala namaadhaaf waaqa abbaa dhala namaadhaaf mataasaa dhala namaadhaaf hafuura qulqulluu kan inni itti araarse hojii araarsummaa jedhamu. Waa'ee dhala namaadhaaf bakka namaa bu'ee ni kadhatee ni boo'ee ni waawwatee xumuraarrattis immoo mataasaa fannootti aarsaa taasisuudhaan kan inni raawwate isaan kun hundumtuu hojii maal jedhamu? Hojii araarsummaa jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Hojiin araarsummaa kun sirriitti hubachuu kan qabnu hojiin araarsummaa kun isa dursee kan hin taasifamin isa boodas kan hin taasifamne al tokkichaaf ilmi waaqayyoo foon uffatee al tokkichaaf kan raawwatedha. Du'a isaadhaa booda kun hunduu isaaf hin dubbataman. Araarsummaan kun amma kanaa qofaatti jechuudha. Amma kanaa qofaatti nama ta'ee Addaam lammaffaa ta'ee ilmi waaqayyoo hojii araarsummaa kana hanga fannootti raawwate dhala namaa bilisa baase jechuudha. Hojiin araarsummaa kun isa dursee kan hin raawwatinidha. Isa boodas kan hin raawwannedha. Al tokkichaaf bara baraaf kan jiraatu taasise Kiristoos ilmi waaqayyoo mataa isaa aarsaa taasisuudhaan maal taasise? Dhala namaadhaaf waaqayyoodhaan walitti araarse. Hojiin araarsummaa isaa kanumaan raawwate jechuudha. Kitaabnis akkasichuudhaan dubbate kana gaafa ibsu maal jedhaa? Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:16 gaafa laallu kanaaf nutidha qulqullichi Phaawulos. Kanaaf nuti ammaa kaasee eenyuun iyyuu foon akka ta'e ittiin beeknu Kiristoosiinis fooniin akka ta'e kan beekne yoo ta'e ilaala. Kiristoosiinis fooniin akka ta'e kan beekne ta'e jechuun bara foonummaa isaa kan hin deddeebi'e ta'uusaa kan beekne yoo ta'e iyyuu amma garuu maadha? Akka kanaatti kan beeknu miti. Amma garuu akka bara foonummaa sana akka hin deddeebi'aa sanatti akka sanaatti hin beeknu. Akka kamiin bara foonummaa akka inni kaachaa turetti guyyaarra akka kanaatti hin beeknu. Bara foonummaa sana deddeebi'ee dadhabaa akka ture, rafaa akka ture, nyaachaa dhugaa akka ture guyyaarraa akka kanaatti kan beeknu miti. Inni kun guutummaatti ilmi waaqayyoo bara foonummaa keessa sababii cubbuu dhala namaadhaaf fayyina dhala namaa raawwachuudhaaf jecha special time yeroo addaa jechuudha. Yerootti isa dursees kan hin raawwatin isa boodas kan itti hin raawwatamne foon namaa uffachuudhaan dubbii dhala namaa bara yerootti raawwate barri foonummaa kun al tokko qofaadhaaf yeroo sanaa kanaatiin kan itti beekne qulqullichi Phaawulos guyyaarraa kana akka kanaatti kan beeknu miti jechuudhaan dubbataa jechuudha. Walumaa galatti barri foonummaa bara kanadha jechuudha. Ilmi waaqayyoo tawaahidoo isaaf raawwatame erga sanaatuu dachee deddeebi'ee hojiiwwan raawwachaa ture hundumtuu hanga du'aa ka'uusaatti kanneen jiran kun maal jedhamu? Bara foonummaa jedhamu. Bara foonummaa keessa hojiiwwan waan raawwataman kun ispeeshaalidha. Al tokko qofaaf kanneen raawwataman isa dursees kan hin raawwatin isa boodas immoo kan hin raawwannedha. Hojiin raawwatame hojii araarsummaa kun immoo bara baraaf kan jiraatu al tokkicha kan raawwatedha jechuudha ilmi waaqayyoo. Isa booda immoo haala sanaatiin kan beeknu miti. Akka bara foonummaa isaatti qulqullichi Phaawulos maal jedha akkuma inni amma kan dubbisnaatti amma garuu akka kanaatti kan beeknu miti akkuma inni jedhe guyyaarraa kana du'aa ka'uusaadhaa booda guutummaatti kan jiruun akka yeroo bara foonummaatti kan beeknu miti. Bara foonummaa kan raawwate al tokkichaafidha. Erga sanaa booda akka kanaatti kan beeknu miti. Yeroon kun bara foonummaa ilma waaqayyoo jedhama jechuudha.
Egaa ilmi Waaqayyoo bara foonummaa isaa kan keessa wantoota baay'ee raawwateera. Harri isaa kanneen ture sun akkamitti ilaalamu kan jedhu immoo kutaa itti aanuun jalqabneetu barumsa keenyaan ilaalaa kan deemnu kan ta'u. Har'aaf asumatti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e uumaa keenya Sillaaseedhaaf galanni fi guddaan isaaf haa ta'u. Kan dhageenye laphee keenya keessa nuuf haa bulchu. Kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.